Baankileen dhuunfaa fi mootummaa Itiyoophiyaa keessa jiran waggoota arfan darban qofaa keessatti birrii biiliyoona 1.9 ta'u ragaalee sobaa fi gowwoomsaan dhabuu ministeerri haqaa beeksise. Yakka waliin dhabuu kana keessatti hooggantoonni baankii fi hojjettoonni baankii duraanii qooda qabu jedhe ministeerri haqaa. Baankonni gabaasa bahe kanarratti deebiin kennine. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Ministeera haqaatti Daarektoreetiin dhimmoota yakka malaammaltummaa qorannoo galmeewwan yakka 155 irratti gaggeessaa ture raawwachuun baankilee kanneen keessatti birrii biiliyoona 370 ta'u gowwoomsaan saamuuf yaaliin akka taasifamee ture bira ga'uu ibseera. Hanga yaaliin ragaalee sobaan waliin dha'uu fi gowwoomsuun saamuun irratti taasifame keessaa ammoo birriin biiliyoona 1.9 ta'uu dhabameera jedhe. Gowwoomsaan kun 50% baankii daldala Itiyoophiyaa irratti kan raawwatame yoo ta'u baankileen dhuunfaa akka Abisiiniyaa, Oromiyaa International Baankii fi Wagaagen Bank sadarkaa hanga 4 jirurra ta'aniiru. Baankiin daldala Itiyoophiyaa waggoota 4 darbe keessa yakki waliin dhahu 78 irratti raawwatamuu fi kanaanis birrii miiliyoona 590 dhabuun gabaafameera. Ittaansuun maallaqa hedduu kan waliin dhahame baankii Abisiiniyaa yoo ta'u yakka 13 irratti raawwatameen birrii miiliyoona 328 dhabeera. Baankiin International Oromiyaas yakkoota waliin dhahu 11 irratti raawwatameen birrii miiliyoona 161 ol dhabeera jedhame. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa, baankiin Awaashii fi baankiin misooma Itiyoophiyaa baankilee waliin dhahaman 17 keessaati. Ministeerri haqaa gabaasa dhiyeesse irratti waliin dhahuun kun kan raawwatame hojjettootaa fi hooggantoota baankiin, hojjettoota baankilee duraanii fi namoota alaan ta'uu ibseera. Bu'aan qorannoo kanaa qaamoleen alaa teeknooloojiin sochii kana deeggaraa turuun isaanii yakkamtoota bira gahuun rakkisaa akka ta'u godheera jedheera. Hojjettootni Itiyoo Telekoomii fi waajjira galmee ragaalee qooda fudhattoota yakka kanaa ta'u ministeerichi qorannoo isaan bira ga'uu ibseera. Bulchaan baankii biyyaalessa Itiyoophiyaa Dr. Innaa Gardassee qorannoon kun dhimma kanaan wal qabatee isa jalqabaa ta'uu ibsaniiru. Baankileen yakki akka hin raawwanneef hojimaata diriirsanii hojii isaanii hojjechaa kan jiran ta'us yeroodhaa yerootti tooftaan yakkichitti raawwatu walxaxaa ta'aa deemuu isaatiin yakkicha dhaabsisuu hin danda'amne jedhaniiru. Yakki kun sadarkaa hammaatarra gahuu dura tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa ta'us dubbataniiru. Walaayittaa Sooddoo hospitaala Gaasubaa jedhamutti daa'imni ilkaan 2 baasee kaleessa dhalachuu hospitaalichi beekse. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Tsaggaayee Indiriyaas kanaan dura daa'imni ilkaan waliin dhalachuun kan hin baratamne ta'uudha hiran. Taateen akkanaas daa'imman dhalatan 2,000 hanga 3,000 ta'an keessaa tokko irratti mudachuu akka danda'u ibsaniiru. Kaleessa daa'imni hospitaala keenyatti dhalate waan barame irraa adda karaa ta'een ilkaan 2 qaba ture. Hospitaala keenyatti waan akkasii argine hin beeknu ture. Ogeessonni keenya akkuma nu beeksisaniin deemnee argineerra. Sana booda yaalii argachuu qabu hunda erga goonee fi booda sa'aatii 24 as turree haadha isaa waliin amma gara mana isaaniitti galaniiru. Yeroo daa'imni haala kanaan dhalatu dhibeen kana waliin wal qabatu jiraachuu waan danda'uuf isa hordofnee ilaalleerra. Qonqoo irraa qaawwaa qabaachuu danda'a jennee waan shakkineef qorannee sanas hin qabu. Daa'imni kun rakkachuu danda'a jennee kan ilaalle harma hodhuu isaati. Daa'imni kun garuu harma haadha isaa haala gaariin hodhuu danda'a. Ilkaan isaa kun arraba isaa miidhuu danda'a jennees ilaalleerra. Hanga ammaatti miidhaa hin qabu. Garuu harma haadhaa waraanuu danda'a. Haatis ammas akka itti dhagahamu himteetti. Garuu miidhaa guddaa kan geessisuu miti. Haati ilkaan kana sirriitti suuta jettee akka qulqulleessuu qabdu itti himneerra. Ilkaan kun akka kan nama kaanii jabaataa miti. Tasa cabee liqimsee akka ujummoo hargansuu isaa keessa hin galleef akka sirriitti hordofuu qabdu haadha waliin dubbanneerra. Ilkaan kana yaaliidhaan sirreessuun danda'amaa kan jedhuu fi ilkaan haaraan hafan yoo biqilan akkam ta'a kan jedhuuf Dr. Tsaggaayee Indiriyaas akkas jedhan. Kan arraba isaa miidhu yoo ta'e baasuun ni danda'ama. Hanga ammaatti miidhaa addaa irratti fide hin qabu. Qorannoo adda addaas ilaalaa turre. Daa'imman 1000 keessaa tokko irratti argamuu danda'a. Sababni isaa waan beekamu hin qabu. Ilkaan hafan kaan yeroo biqilan warri ammaa kun baduu danda'u. Baay'ee haphii waan ta'eef baduu danda'a. Haalli teessuma isaas sirrii waan hin taaneef badee haaraan biqiluu danda'a. Haati yeroo daa'imni dhalatu gammachuudhaan fudhatti. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo naannoo Tigraayitti imalanii akka jiran ibsame. Gama biraan ammoo guyyoota xumura torbee darbee irratti aleellaa loltoonni Eertiraa magaalaa Shiraaroo keessatti raawwataniin ol adeemtuun umurii waggaa 14 ajjeefamuu fi
namoonni 18 ammoo madaa'u Reuters gabaase. Zalaalam Taaddasa. Dubbii himan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ergamaan addaa gamtaa Afrikaa obbo Obaasanjoon Maqalee jiraachuu isaanii wayita isaan hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin mari'atan suuraa agarsiisu Tiwiitara isaanii irratti maxxansaniiru. Obbo Geetaachoon toora Tiwiitarii isaanii irratti pireezidaantii Dabratsiyoon dhimmoota naannawaa gaanfa Afrikaa irratti ergama addaa gamtaa Afrikaa Obaasanjoo waliin dubbataniiru jechuun ala odeeffannoo bal'aan kennine. Obaasanjoon wayita TPLF fi loltoota Eertiraa gidduutti waraanni banamuun gabaafamaa jiru Tigraay seenuun isaanii dhaga'ame. Qondaalli siyaasaa gameessi kun waraana kaaba Itiyoophiyaa fi walqollifannaa naannaa gamtaa Afrikaatti dagaagee tasgabbeessuuf ergama fudhatanii hojjechaa jiru. Garuu nageenya buusuuf adeemsi eegalame hanga yoonaa firiin argamsiisee ifatti hin jiru. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torbee darbee daawwannaa gara Naayijeeriyaa fi Keeniyaatti taasisaniin booda haasaan nageenyaa gaggeeffamaa jiraachuu irratti odeeffannoowwan hin mirkanoofne ba'aa jiru. Kana hordofee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu daawwannaa ministeera muummee marii nageenyaa kanaan homaatu waliin qabatu jechuun wixata kaleessaa BBCtti himaniiru. Gama biraan guyyoota dhumaa torbee darbee irratti haleellaa loltootni Eertiraa magaalaa Shiraaroo keessatti raawwataniin ola deemtuu waggaa 14 ajjeefamuu fi namoonni biroo 18 ammoo madaa'uu Reuters gabaase. Maddi oduu kun ragaa jaarmiyaalee mirga namummaan qindaa'e harka UN jiru irraa odeeffannoo argadhe jechuun akka gabaasetti loltootni Eertiraa yoo xiqqaate yeroo 23 meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan gara magaalaa Shiraarootti dhukaasaniiru jedhe. Magaalaan meeshaalee waraanaa gurguddaan haleelamte jedhamte kun daangaa Eertiraa irraa fageenya kiiloomeetira 11 irratti argamti. Obbo Geetaachoon fuula Tiwiitarii isaanii irratti wixata kaleessaa gara galgalaa akka ibsanitti sanbattan darbee waraanni Eertiraa Shiraarootti humnoota Tigraay irratti haleellaa bananis ofirraa qolataniiru jedhan. Dubbii himan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu himannaa obbo Geetaachoo kana ilaalchisee BBCtti akka himanitti TPLF ofii qoccollaa raawwate himannaa dhageessisaa jiraachuu akka danda'u himan. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Keeniyaatti rakkoo nageenyaa bulchiinsa Marsabit furuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhateen hanga ammaatti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa 100 lakkaa'aman to'atamuu poolisiin beeksise. Labsiin uggura sochii ji'a tokkoof labsame xumuramuudhaaf guyyoonni muraasni wayitaa ifatti gareen nageenyaa qaamolee garaagaraa irraa walitti ba'an meeshaalee waraanaa gurguddaa to'achuu himani. Qondaaltonni Sudaan hoogganaa waraanaa biyyattii labsii yeroo muddamaa kaasuu hordofee hidhamtoota siyaasaa 125 gadhiisan. Hooggantoonni mormii fonqolcha mootummaa qindeessan kanneen hiikaman keessatti kan argaman yoo ta'u, rogeeyyiin magaalaa guddoo biyyattii Kaartumii fi Poort Sudaanitti hidhaarraa gadhiifamaniiru. Sanduuqni odeeffannoo xiyyaara Neepaalitti dilbata darbe kufee caccabee argamuusaa Baantaayitaa Siviil Aviyeeshinii Neepaal beekse. Namoonni 22 xiyyaaricha keessa turan du'uun kan mirkanaa'e yoo ta'u, reeffi isaanii wixata argameera jedhameera. Chaayinaan xiyyaarota waraanaa 30 gara zoonii qilleensaa Taayiwaanitti bobbaasuu hordofee akeekachiisaaf Taayiwaan jeettiiwwan waraanaa bobbaasuu beeksifte. Taateen wixata darbe mudate kun erga amajjii darbeetii as Chaayinaan daangaa qilleensaa Taayiwaan cabsitee yoo seentu kan jalqabaate jedhameera. Itoophiyaatti waqtiin kun yeroo namoonni hedduun cidha godhachuudhaan itti wal fuudhani. Gosti fuudhaa fi heerumaa aadaan ittiin jaalallee qabatanii fi kan wal kaadhimmatanis bakkattiyyuu namootaan amattis garaagarummaa qaba. Maatiin BBC'n dubbise immoo haalli ittiin wal baranii fi wal fuudhan addadha. Salamoon Dibaabaa jedhama. Waggootaaf gaazexeessaa ta'uudhaan hojjechaa tureera. Ammas magaalaa Finfinneetti gulantaa hooggansaarra jira. Roobii Abjuun argeen torbee keessatti barbaadee fuudhee jedhe. Akkasitti halkan nama bishaan doondaafuu nama wayiitti kashaara shikokkoo irra nabee bishaan immoo dabalaa dhufaa jira. Bishaan kan keessa ba'uudha namni narra ba'ee narraan bu'ee nama nufira darbu yoonni koo bishaan gama dhaabatanii keessaa baasii abaaboodhaa fi difoottu jedhu halkan keessaa sa'aatii 8tti kuni. Abaaboo isa jedhu kana ka'ee CDM laaptooppii kobanee bishaan keessa dhuguun dhufee dhiitadhuun abjuu keessatti yeroo baay'ee cinqamtee dhiirattu waan kaata. Kaanoon abaaboo jedhee Facebook irratti barreessee abaaboo 13 naa dhufee linkuun namoota jechuudha.
Abaaboo kudha sadeessan keessaa kan jalqabarra jirtu laatu kudu akkasii fireendi taanee garuu moolkina sufnee haa yooliin jennee waliin beennu. Isumaan halkan argisan waan akkana argeenii jedhee uuman tekisti godhee fi deebi'ee rafee. Isheen immoo yaada asirratti iddoo isheen jirtu hin beeku, biyya isheen jirtu hin beeku. Dhalishee uuman itti barreessee dhiisee bulee ganama kaatee miseejii sana agartee dubbisti. Sana booda bilbila hojii jirre gaafa roobii akkana dheeni ani dhufuu kootu naan jennaan ani immoo jirre yeroo san biisiin ture jiruuf hin danda'u dheeni isheen barattuudha waan taateef magaalaa Naqamteen jiran murfattee gaafa jimaataa dhufti. Jimaata dhuftee markaatoo dhaqee na fuudhadhu namni biraa bilbila itti guddoo wayii bilbila haasaa deemtee qaama hin beeknu. Biyyattii kana yoo taate nan eessadhee anumaa fi guddaa jedhu qaama waa waluma barreessu nama guddaa waan taateef jedhu sool jettee ishumtii sooshaal miidiyaa irra jirtu natti baatee jechuudha kan feesbuuk irratti argeeran bifa ishee waan ta'eef. Sana booda wajjiniin dhufnee konkolaataa keessa galtee konkolaataa keessa gallaan bifaan daa'ima mucayyooni akka nama buleessa argatee dadhabdee jettee boorsaa isheen irra keessee calistee mana karaan nama dadhabsa waan ta'eef achiin dhuftee narra rafuutti kaate. Ilaata maannatti eegamu maanni dhachaa mashakkaa fuudhii gallee manatti. Tole eegamana geechanii maal mari'attan? Eegamana geenyee wal garee haasofnee kophaan ture waan ta'eef waan nyaata maannaan kun hin jiru waan ta'eef gadi baanii nyaata nyaannee kaaffeetti nyaata nyaataa achitti haasa'utti galli gana qulqullummaatti na shakke beektaa jechuun waan barbaadu keessi kooduu barbaadu baay'ee bareedii baay'ee namatti tolti garuu ezeet normaal kan jedhu san xiqqoo shakkaan ture kaaffeedhaa nyaata nyaannee ergasii gallee orijinaaluma nama gaariidha gaafa lammataatti soolaalu bilbilannuu bilbiltii nama nagaadha normaalumaa akkuma qulqullummaatti jechaadha. Sana booda gaafa qidaamee ta'emni gaafa wudii nan galaa jennaan qubeelaa godhattee galtaa hin deebituun jedhee nagaa'uma akka qabdu duraan shakkaan ture beektaa ishee nama magaalaa faan beeyne maaliin beeyne keessoo walkan yeroo tokko isheen bareedduu akkana waan itti himne jira. Noormaalii miti moo maal jettee haaraa jirti ka'een karafaa qolofee siree jala onnoo godhadhee furtu akka banteen banne jechuudha. Sana booda qubeelaa godhattee deebitee barumsa ishee si'achii meeshaa qabdu maal godhattee torban tokko keessatti ol fuudha. Haati warraan obbo Salamoon Aadde Abaaboo Abbabaa akkaataa gaa'ilatti dhaabbatan kana akkasiin himu. Mana takaraayyaanii keenya yoo san barattuudha. Achi buna wayii danfisanii warri gibbiin waamanii akkuma tasaatu keenya buna dhundhuu gaafan feesbuukii banee galuu miiseejii naa barreeffameera. Inni miiseejii naa barreessee ture gaafan banee dubbisu abjuudhaan si argee akkasii jedhee naa barreessee naan akkamitti nama hin beekne abjuudhaan argitan na soomte moo jechuudha. Gumadha akkasii jedhee abjuu sana gaafanni naa barreessu isa booda amanuu dadhabee isa booda naa bilbile yeroo sana naa bilbile jechuudha. Miskii egaa yoo erga dhugaadha jette naman gaafadha namni guddaan jira gibbii keenyaan jedhe nun immoo warri nuun gibbii isaanii takaraayyaanii teenyu nama guddaadha jaartii nama guddoodha. Ani ofii koof hin jenne gaa namni akkasitti abjuudhaan wal argee maaliidha ichee gaafadhe jaartii nama guddoodha nama maaliifis immoo naa lakkisaa hinkoo namatu abjuudhaan akkasitti wal arge nama hin beeknedha moodha namni sun lamaanuyyuu walis hin beeku kana dura silkii sol hin beeku wanta kamiin iyyuu wal hin beeku naanii ol fuudha namni sun dhumni isaa tokko taa'aadhan. Anoo bakka adiitiin jaalladhee bakka waan jiru wal bira geenyee mareennee waan tokko murteessuu qabna naan jedhee bakkaadhee nan murteessee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan goolabnaa odeeffannoo dabalataa biroo marsariitii keenyarraa argattu Zalaalam Taaddasaa qophicha isiniif qopheesseera hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesseera boru walitti deebina iddoo nagaa bulaa.